Ittuma dabala ililleen mana koo jira jedha. Ittuma dabala ililleen mana koo jira jedha ammayyu. Mee harka ulfaasaa isiniin eebbisa. Har'a ililchaa galateeffattaa galfataanaan bara baraan galanni mana keetiin dhabamee. Fuudhin harka galanni mana keetiin dhabamee hin jedha. Iddoo hojjettutti iddoo barattutti nama sochootu hundumaatti galanni si biraa dhabee hin jedha. Budoota gidduutti akkuma faarfataan jedhe hamoota gidduutti warra si dhiban gidduutti galanni mana keetiin dhabamee. Galanni mana keetiin dhabamee. Hinduu taatee warra labsan gidduutti galanni mana keetiin dhabamee. Kan jedhu meera warra jedhan gidduutti galanni mana keetiin dhabamee. Gamni akkasii har'a maqaa Yesuusiin galata fuudhee galan jechaa jiraan humnaa ni tolchaati. Hallelujah. Say, Yesus si ta'eera nama amane. Afura ho'aadhaan dubbii sagalee Waaqayyoon dhageenya macaafa qulqulluu aaboo sagalee Waaqayyoo kan jedhu irratti dubbii Waaqayyoo irraan dubbadha. Aaboo sagalee Waaqayyoo. Aaboo sagalee Waaqayyoo kan jedhu irratti dubbii Waaqayyoo irraan dubbadhaadha. Sagalee Waaqayyoo aaboo qaba. Aaboo hundumaa caalu, aaboo hundumaa olee kan qabu sagalee Waaqayyoo. Waa'ee sagalee Waaqayyoo gaafa qabnu namoonni macaafa qulqulluu qabdan Tasalonqee isa duraa 1:15 naa dubbistu kutaan darbee dubbadhu naa dubbistu. Aaboo sagalee Waaqayyoo gaafa jennu sagalee kan jedhu keessatti sagaleen bakka baay'eedha dhaga'ama. Sirriitti na hubadhaa. Sagalee isa jedhu sagaleen bakka baay'eedha dhaga'ama. Sagaleen namaa jira uumama kana keessatti wanti sagalee qabu hundumtuu jira. Garuu sagaleen dhaga'amu hundumtuu hojii hojjeta miti. Sagalee dhageessisuu keessaa namni lama sagalee walitti gaafa dubbatu ittiin walii galuu danda'a, ittiin waa tokko yaada wal jijjiiruu danda'a. Sababiin isaa sagalee jechuun dubbi. Garuu iddoo kanatti wanti adda godhu sagaleen Waaqayyoo yeroo hundumaa gaafa dubbatamu aaboodhaan hojii hojjetu. Aaboo hojii hojjetu qaba sagaleen Waaqayyoo. Kanaaf kutaa kana keessatti dubbii Waaqayyoo waan jedhu nageenya. Tasalonqee isa duraa 1:15. Amanatti Ibroota 4:12 irratti akka jedha. Sagaleen Waaqayyoo jiraataan humna hojjetus of keessaa qaba. Sagaleen Waaqayyoo maali? Jiraata. Humna hojjetu. Dubbadhaame sagaleen Waaqayyoo. Dubbadhaama isaatti sagaleen Waaqayyoo. Humna hojjetu. Billaa qallama qarame caala qara qaba. Kutaa salphaan qopheessaa. Waa'ee aaboo sagalee Waaqayyoo gaafa kaafnu sagaleen Waaqayyoo aaboo waa jijjiiruu qaba. Aaboo waa geeddaruu, aaboo waa taasisuu, aaboo waa hojjechuu sagaleen Waaqayyoo qaba. Aaboo kan qabu bara baraan sagalee Waaqayyoo qaba. Aaboon sagalee Waaqayyoo har'a sin hojjeta, boru sin hojjeta, bara baraan hin hojjeta. Sagaleen Waaqayyoo gaafa dubbatamu aaboodhaan dubbatama taanaan hidhaan dhalootaa ni qaba. Aaboodhaan dubbatama taanaan wanjoon dhaloota irraa hin caba. Aaboodhaan dubbatama taanaan dukkanni ni ba'a. Aaboodhaan dubbatama taanaan duuni kee jireenyatti geeddarama. Macaafonni baay'een jiru. Sagaleen Waaqayyoo garuu kan adda isa godhu dubbii aaboodhaan dubbatamudha. በስልጣን ልንሰብክ የተሰጠን ቃል ነው። በስልጣን ስንናገር አዲስ ነገር የማድረግ ኃይል አለው። ሰገሌን አቦዳን ዱበተሙ ኩን ጅሬኛ ኬኛ በረ ኬኛ መነ ኬኛ ሀዴምሰ ኬኛ ሆቂ ኬኛት ሆጂ ሆጀቹ ከንደንዳው ለሰገሌ Waaqayዮ ያርኮ ካሳ ኦራላሲ ካታራዚያ harka keessa bulkaasa sagalee Waaqayyoo jedha. Sagalee Waaqayyoo. Aaboo jireenya koo geeddaruu qaba jedha. Aaboo jireenya koo geeddaruu qaba. Amani dubbadhu.
jireenya koo geeddaru qaba jedha. Waa tokkoon isinitti himan sagaleen Waaqayyoo Aaboon inni qabu hin jiraachisa, hin ajjeesa, hin hiika, hin hidha, hin diiga, hin ijaara, hin buqqisa, hin dhaaba. Harka olkaas isin eebbisa. Har'a Aaboo sagalee Waaqayyoo biyya kanaasii qabadee dhugoodha. Waan hamaa sirraan diiga Aaboo Waaqayyooti. Eenyutu manaa jira sirraan diiga Aaboo Waaqayyootiin hin jiru. Sirraan garagalcha Aaboo Waaqayyootiin hin jiru. Biyyi Aaboo sagalee Waaqayyoo hin beekne heebban beektu. Biyyi Aaboo sagalee Waaqayyoo hin beekne hin jijjiiramti jettanii eegina. Mootonni Aaboo sagalee Waaqayyoo beeku taanaan rakkina baay'ee isaanii barbaachisu. Biyya dhalootaaf sagalee Waaqayyoo eebban. Mee ameen ameen. Sagalee Waaqayyoo maaliidhaan jedhe? Dubbadhaame? Sagalee Waaqayyoo maaliidha? Harka keessa ol kaasaa. Har'a kaabarra kibbarra baharra kan dhuftani Aaboon sagalee Waaqayyoo waan sinitti rakkattan jijjiiree sin argisiisa.